kana jiraa fi faayoon akkana dhageeffatan. Jiraan faayoon jiraa manatti nagatee ala bulee bilbilaan illee narraan kaasuu jette. Dhiiri gaaf dubartii jabduu argattu gattee deemtu dhiirumaayyuu hin qabdu. Tokko na dhageeffadhu jira. Viidiyoo kee kana faayotti sheer godha yookiin abbaa marraa ishee sanitti jechuudha. Jiraan maaliif sababa dhimma dubartii takka bakka haasa'a garaagaraatiin haadha warraa isaatiif ilmaan isaa gatee ala bula. Kuni maaliif barbaachise? Faayoon hamma feetee barreessite harkaan isiin dhofne qilleensarraan isii sabboontu arrabsitee miti. Kuni beekumsa moo wallaala? Inni lammataa faayoodha. Icciitii kee guutuu wantoota duubatti haasa'aman miidiyaa irratti haasa'ulleen otomaa jiru garuu kun hojiidha. Haa ta'u garuu wal gorfachuun duubatti baay'ee bareedaadha jedha. Akka yaada kiyyaatti viidiyoo kiyya immoo mee jiraan haa dhageeffattu. Har'a sodoon taane gara fuulduraattis barumsa isaaf ta'a jedhee yaada akka yaada kiyyaatti. Ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii anillee naga goote alhamdulillah galata rabbii har'a ga'ee jira. Isin akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya. Viidiyoon nan har'a qabadhee dhufee waa'ee jiraan faayoonni kaleessaa jiraan mana bullee badhee bulee narraa kaasuu didee bilbileettee turte. Rakkoon qabu jechuuf rakkisaadha. Viidiyoo kee kana jiraan akkana dhageeffatu faayoleen akka dhageeffattu abdii qaba. Garuu immoo jiraan jechuudha. Oduu namaatiin faayoo bichaa miti namni yuutuubii hojjetu. Inni jiraan jechuudha fakkeenyaaf. Tokkoffaa faayoo takkitti addatti hin qabu ilmaan irraa qaba. Faayoon balleessan isiin qabdu maali? Akkuma suni deebifte hunduu deebii walii deebise. Fakkeenya Saayidoo fudhadhaa. Saayidoo maal fudhattu? Gaafa aayuun ilkaan cabsitu, gaafa aayuun nama buruusitu, gaafa aayuun boksiin dhooftu, gaafa aayuun waan hunda balleessitu maaliif itti rarraabeetu? Intalli kuni gaafa ani darbellee qe'ee kiyyas dheeddi, ilmaan kiyyas rogaannaa guddifti, namni qe'ee kiyyan hoggatu ka jedhu aayuu irratti ciche. Dubartii lachinuu jajjaba argatee jira inni dhugaatti. Jiraan immoo faayoo jechuudha. Dhugaa faayoo jechuu yuutuubara lama qabdee deemtee saraatanyaa takkan qabdu. Ilmaan lama qabdi akkasitti waa hedduu isii eeggata. Argaan jirra namni ilmoota akkaan yoo qabu namni hanga isii kanaa guddina hin qabne saraatanyaa godhata. Yeroo ammaa kanatti faayoon garuu yuutuubara lama qabdee ilmaan isii isa abbaa warraa isii akka tachoo laaltani wanni hunduu mana keessaa beeksisa. Jireenyi abbaa warraa akkamiin akka jiraan agartan jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kun jiraan abbaa warraa faayoo kun dogongora guddaa qabda. Dubartii jajjaba gatanii hin deemanii faayoo gattee hin deemin jechuu barbaadetti walumaa galatti. Ani nama tokko bultii yoo diiguu barbaade fakkeenyaaf wantoota garaagaraa haasa'ee jireenya mana sanii kan san keessa seenuu hin danda'a. Kijiba garaagaraa fide akka jiruu mi'aawaa san keessa gara hadhaatti jijjiiramu gochuun barbaada. Haasa'a mitiire haasuuf nama goonu jiru kijiba irratti ni boota kijiba irratti sheexaanni mootu bakka kijiba irratti hin hammaata. Seexanni jedhamu suni itti jabaataa deema. Ati amma jechi sabboontuun jette sabboontuu viidiyoo isii laalta garuu laala inni odoo viidiyoo sabboontuu laalte faayoo cinaa dhaabbachuu qabda. Yoo faayoon balleessite keessa keessitti kaamera duuba gorsuu qabda. Haay ammuma akkas gochuun hin barbaachisu. Haadha warraa keetitti isiin kun intala jabduudha. Qabdee siin deebite bar utubaa sii taate bar dubartii akkanaa silaa dhiironni hin argatan. Gaafa argatan immoo irratti du'an. Haay isii akkana kana yoo sabboontuun jetti isii akkana kana yoo sabboontu waan feete hoo ta'e sabboon qabeenyi sabboontuun qabdu jiraadhaan ta'u. Kafaayoon birrii takka hoo qabaattis hoodhu tana qabaa jettee sii kennututu bareeda ta'a. Kanaaf jechuudha wanni isiniin jechuu barbaadu wanni isaan jechuu barbaadu dhaamsi kiyya bultii kee isa ilmaan keetiin gargar rabbi faayoo fi jiraa addaan haa baasu rabbi bultii isaanii haa diigu jettee sabboontuun hojjette irratti harka kennitee mirga kennitee isii gadi qabdee isii sadarkaa ol qabdu dogongortee jirta. Hamma fedhellee ta'u jireenya kee kana wayya bultii kee kana wayya ilmaan kana keessi wayya
namoonni na araarsanillee nama itti madhullee hin qabu haadha kooma gaafa san immoo hamilee namaatu jaa sabboontuun immoo obboleetti makeenya kakaleessa wajjin gara yuutuubititti dhufne harka isinitti dhoofti gammachuudha jechuudha maaliif barbaachise dhimmi barbaachise hoo maali kamana isa bulchu borii iftaani haa'ii akkuma dheenga sabboontuun akkuma dheenga abbaa warraa ishee anitti fuudhaa ani mallaqallee manallee waan fedheen godhaaf gaafa jettu tarii jiraa waan san dhagee bakka jiraa waan san dhagee manaa ba'innaa laata jechuun talli kun yookiin manas namaa kenniti yookas mallaqas namaa kenniti baqqaan jiraa mitiire yoo waan san dhagee baafate malee dhimmi loliinsaa naman baafachiisu dhimmi loliinsa isaa namoonni kana caalaa wal jeeqanii wal qeeqanii wal arrabsanii miidiyaa kanarratti jedhan hedduutu jira argaan jirta Sumayyaa fi Aayyummaan wal godhan Humna akka waliin goone ulellee wal tumte jechuudha Sumayyaan jara humaan goone waa'ee isaattu na dhibe waa'ee jiraattu na dhibe jechuudha akkamitti haadha warraa isaa gaqqabees nama tokko ol qaba mirga nama tokko gadhiisuu qabaa faaya sabboontuun jette suni bakka yani jechuun isa miira keessa biraa keessa isa galche tari mallaan isun isa sobuu danda'an beekamu garuu jechuun viidiyoo kiyya kana akka dhageeffatullee abdii qaba maaliif faayoo biraan naa ga'e haa dhaggeeffatu eenyutu sababa dubartii takka ilmaan isaa gatee ba'a haadha warraa isaa gatee ba'a eenyu inni nama sammuu hin qabne jechuudha nama yaani namoonni tokko hin yaadan sababni isaanillee tarii mallaquma isiin kaleessa odeessite santu intalli sun kaleessa gurbaa san mallaqaanii amantaan jijjiirsisa jettee mitiire sabboontuun akkas jettee turte yoo miira kana keessa gale malee wanti sabboontuun jette isa miidhu faayoo miidha jechoonni haasaa isiin turte haasofni isiin turte ati yuutuubii kana dhiisuu qabdaa maali warri kana caalaa dala warri kana caalaa wal balleessaa jiru yundiine bar yuutuubiin balleessine hin gumne iciitiin kaleessa haati eebbuu jettee jirti bar haati eebbuu viidiyoo kalee hojjettee irratti dubbattee jirtu waan hunda akkamitti namni ilmoo isaa gatee ba'a bichaatu nagarame kun mirga haadha manaa keetii nama tokko dabarsitee kennuu qabdu ilmaan keetii akkam akka ta'an faayoo fi ilmaan keetu beeka maaliif keessattuu ijoolleen abbaan ni jaallatti bakka xiqqishuu kanarraa gara guddaatti waliin siisina salphaadha deebi homaa sabboontu waan si gootu hin jiru waan si gootu hin jiru yoo sodaa sabboontu taatellee hundinuu qilleensarraan iyya faayolleen qilleensarraan sabboontuulleen qilleensarraan otoo biyya keessaa jiraataniyyuu jechuu sabboontu faayollee namni tokko manaa gabba'ee bakka bakkatti wal argu hin jiru onni akkasii qabaate maaliifire onni akkasii qabaate dubartii isin fakkeenyaaf yoo sabboontuun galte faayoon daa'ima qabdi faayoon immootu gabbaatee sabboontu sooyixee tumsiisuu hin dandeettu tumus hin dandeettu sabboontuulleen qilleensarraan lallabdi malee wanni faayoo gootu hin jiru ati hoo maaliif haadhi manaa kee maaf kabajaa dhabde maali yoo isii ishi kana hunda si harkaa ol kakaa dadhabsiiftu taate sabboontuun faayoon barmaatii qabdi maatii isiitiin geetta inoonni akkanaatirraa dhoggaa wanni akkanaa isiin barbaachisu haasofni akkana kadhattee jirti garuu sabboontuun narraa dhaabadhu na kabaji umrii odoon taane sammuudha yookiin yuutuubaraan hangafa dhugaadha sabboontuun faayoon hangafa nuti gaafa isiin mallaqa lakkooftu nuti mootuyyuu viidiyoo isaanii ilaalaa turre jechuudha sa'aatii sanatti isheen yeroo sanillee biyyuma namaa dalagaa turte Suudii turte sabboontuun gaafa faayoon gaafa galtu Suudiirraa xiyyaaraan lama bakka bira Dubaayii akka ta'e hin beeku nama akkasiiti jechuudha yeroo sanillee viidiyoo hojjechaa turte intalli barcimtuudha gaafa yuutuubiin isii jalaa oggorame abdiin kutanii deebitee hojjette guddatte nama akkanaati dhugaadha kabajuudha nuti kaa waliin kabanye dhufaan nu duude duuban dhufu akkam waliin jedha har'a nuti ka jireenya namaa keessa yookiin bultii namaa keessa seenu yuutuubaroota taate bultii namaa diidu ati bura akkam taata uf warqee gootanii nama mootu maaliif bakka waan hin taane uf gaarii gootanii nama mootuyyuu maaliif waan hin taane gootan bakka wal guddisuudha fakkeenya doolaaruma 50 argadhu ji'aatti ati gabii 50 yoo argadhu faa sabboontuun akkas jettee turte argattullee hamma faayoon argattu jireenyi biyya ambaa bar
umrii guutuu nuun ta'u hamma feetes dalaydu hamma feetes dalaydu isii biyya isii keessa teettee dalagattutu nu caala fakkeenyaaf amma sabboontuun biyya namaa jirti yuutuubar irraa galii galchiti garama hojii mana keessatti gariin galchitaa miti faayolleen akkasuma nama yuutuubara lama qabu akkuma si'isanitti maaliif dagatama ani nama kan fayyada eesh erga yuutuubii fayyadamne yuutuubii irraa galiin arganne maa hojjettan maal godhu hojjettare namoonni tokko waan tokko beeku maaliif haasa erga galiin argatamne bakka taa'e dhiisi yuutuubii maayyoo sabboontu jechuudha hin argattan isin hundi keessanuu warri yuutuubii haala bareeda viidiyoon isaanii ilaalamu hin argattan mirri guddaa argatan wal kabajuutu barbaachisaa walirra dhaabbadhaa isin hin jennee jirra jireenya namaa keessan seen hin jennee jirra sabboontuun jireenyi faayoo akka diigamu guyyaa adiin barbaaddi boru wanni akkanaa si qunnamuu danda'a har'a manaa baaftee boru niitii biraa qabee galuu danda'a fakkeenyaaf jiraan boru niitii biraa qabee galuu danda'a nama hojii qabu bakka biraatti fuudhuu danda'a dhiirri bara kanaatu silaan asumarratti dhaabaa viidiyoo kiyyaama viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaturaa baay'ee isin jaaladha wantoota hin taane irraa otoo dhaabbanne baay'ee nama gammachiisa isin jechuu barbaada. Bye bye.